Akkuma asitti argitan inni kun maali warri jettanii na gaafattanii inni kun qasila, sidira, qurquraa afaan adda addaatiin waamtan. As keessa wantoota nyaatamuu fi wantoota gogaa keenya bareechisantanii hin bareeda, hin qorra. Buruushillee dibachuu ni dandeetta. Osoo dibannee hin xumuriin dura tabaarakallaa bareedina fuulaa miidhagina rifeensatii fi gogaa keenya isa oriijinaala maaltu caala namootni hedduun jechuudha umurazaan fuula kee waan dibattu waan obboleettiin kee dibattu keessattuu haga zabiibaan dhuftee jette gaafii hedduu keessan na gaafataa jira kireemota dibattu nu argisiisi rifeensa keessa waan dibattu nu argisiisa dhugaa rabbii dubbachuu ji'a sadii keessa rifeensi kiyya dheerata ji'a sadii keessatti ammoo hin hir'ata sababa isaallee rakkoo isaallee baree jira rakkoon isaa ammoo tuyyuu anuma mataa kee hambisii ta'uudha fuulli kiyya ammoo sababa aduutiin na jalaa magaala garuu oriijinaalaan jechuudha diimtuu adiillee miti gurraatti illee miti magaalaa gara diimtuu jedhamtu san jechuudha. Haa ta'u malee fuulli kiyyaa akka margitan namootni yeroo hedduu jechuudha waan meekaappii kireema adda addaa dibadhu seetanii waan tokko illee dibadhu akkuma yeroo hunda beeytan waliin haa laallu. Kaameraa irratti isinii dhaba. Asitti akkuma asitti argitan inni kun maali warri jettanii na gaafattanii ni maalidha isinummaan koomentii jala kaaya jalqaba laayik gochuudhaan koomentii jala kaaya inni kuni waan lama qofa yookiin sadi qofa qabadhee isinii dhufe fuula keenya bareechifachuuf inni kuni qasila sidira qurquraa afaan adda addaatiin waamtan walumaa galatti inni kun irra caala namni qasila sumaaleetiin beeka biyya keenyallee gara gobbaa baalee gadi jechuudha gara gammoojjii baalee inni jira inni oriijinaalli jechuudha asitti kan argitan ammootuyyu harcee niidoo harcee boodaraa kuwwan ammootuyyu duqeetii maali wantoota adda addaatiin waamtan walumaa galatti aanan daakuuti afaan oromootiin salphisee yoo isinii hime aanan daakuu jechuun Afrikaan adda addaa jiraachuu danda'a niidoo nuuraa akkasuma ammootuyyu maqaalee way isinii himuu danda'a miraay wanni inni hin jirre tokko hin jiru kabarbaade haa ta'u harcee aananiiti yoo harcee aananii kana hin qabaanne harceen kunillee ni ta'a kammaan sa'a fi re'ee gaala ilmannu jechuudha akkuma asitti argitan kana asitti burcuqqoo kan tahee saanii tahee meeshaa qulqullina qabuu fi qulqulluu dhiyeeffannaa achi booda ammootuyyu akkuma asitti argitanitti itti naqannaa jechuudha inni kun nam lamaaf gahaadha kana jechuun kiyya nama maatii obboleeyyan lama yoo qabaattan nama lamaaf isinii ga'a nama lamaan waan dibachuu hennuuf hagana goon garuu nam tokko yoo tahe aanan maankaa tokko akkasuma ammootuyyu qasila yookiin sidira maankaa tokko gahaadha jechuudha asirratti dibanni kun dibata nama fuulli isaa natsaa jiru akkanumaan kun sooftiidha yoo waan barbaachise itti dibachuudha dibata namni isaa fuulli isaa natsaa ta'e akkanumaan jechuu fuula isaa qulqulleeffachuuf eeggachuuf dibatuudha namootiin finniisa qabdanillee qoricha adda addaatu jira kan finniisaallee isiniif fiduu danda'a waliin geettan jechuudha isin ajaa'iba yoo barbaadan isa kanatti namni hedduun jechuu hirdiin ni jira isa oriijinaala qopheeffattanii akkasuma immoo qola burtukaana viitaamin C'dha hedduudha kana qofaa miti fuula keenya bareechisuuf harceen boqqollaallee wanni hundi biyya keenya ni jira isiniif fida kunoo akka argitan kanatti erga walitti maynee bishaan jechuudha suuta suutaan itti goonaa jechuudha asirratti namootiin harcee aananii hin qabne aanan dhangala'oo yoo qabaattanii bakka qasilaa fi aanan dhangala'oo qofa kan walitti laayitanii wal fudhachiiftanii jechuudha argitanii yeroo hedduu wanni irratti xiyyeeffannee beekuu qabnu fuula keenya dibata kallattiidhaanii bitamee dibatamu nu addeessu yookiin ammoo fuula nu qulqulleessu jennee fayyadamnu caalaa kan gahee guddaa taphatu isa oriijinaalaatii fi akkasuma kireema baaziliinii taheeyyuu wannuma taheeyyuu haa ta'u galgala fuula keenya saamunaan dhiqannee fuula keenya qulqulleessine erga inni gogee jedhe masaaja goone osoo hattan zayituunallee dibannee yoo dibannee rafne fuulli keenya ganama saamunaan yoo dhiqanne iskiraappii yookiin ammootuyyu iskiraappii torbaanitti yeroo tokko fayyadamuun nu gargaara kun yommuutuyyu maaksii jettaniin torbaanitti allamallee yoo fayyadamne rakkoo tokko hin qabu iskiraappiin gogaa keenya ka du'e akka qoqooncha'uu fi yookiin ammootuyyu akka fuulli keenya qulqullaa'u nu gargaara kun ammoo fuula keenya laaffisuufis tahee sirreessuuf yookiin ammoo diriirsuuf akka hin shuntuurre waan baay'ee jechuudha isa nu gugurraachateellee nurraa balleessuuf gabaabumatti fuula keenya akka qulqullaa'ee taa'u nu gargaara asillee akkuma beektan bakka bu'aa saamunaatillee akkasuma ammoo baay'ee bareeda jechuudha argaa jirtanii miti maashaallah argitanii hedduu bareeda dibadhee isin argisiisa hanga ammaatitti waliin fudhannee jechuudha namootiin tokko tokko hin bukoofnillee jechuu ni dandeetta akkuma isinitti toleedha.
hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Qasilli ni barakataa, barakaa qaba. Asirratti qasilli dawaa hedduudha. Ayinnaasi jedhan yookiin ija nama nyaattuu qabuu fi nama ammoo fuulli yeroo hunda hoolchisu alarjii adda addaa qabu. As keessatti namoonni tokko loomii itti dabala maal jedhanii namoonni fuulli isaa alarjii qabu loomiin hin ta'u jechuudha. Isinii galee kanaaf sababa adda addaa ofirraa eeguuf jecha waanuma salphaa ta'e fayyadamuu dandeenya. Osoo jechuudha aanan harceellee ta'uu baate aanan dhangala'oo ta'e akkanumatti qasila kanaan wal fudhachiisu. Kun amma mana guutuu ni ga'a jechuudha. Garuu nama qofaan fayyadamuu hin anuu hin guddisee jechuu barbaade. Yeroo qicu maankaa kana tokko garuu tokko qicee haa ta'u malee maankaa walakkaadha nam tokkoof qabu. Firiijii yoo namni qabda firiijillee kaa'uu ni dandeetta. Biyya keessatti namni firiijii hin qabne tokko hin jiru. Yeroo hedduu namni baay'een yoo badhee deemtu malee mana keessa yoo teettu biyyuma namaa jirta sisee warra jettanii fi an biyyuma keessa jiru. Biyyuma keessa wanni dibatanii fi wanni fayyadaman hundi isaa jira. Namoonni barbaadan buruushillee fayyadamuu ni dandeettan. Garuu an salphamatti harkuma kiyyaan fayyadama. Kan namni biraa dibatu irraa dhiisee fi jechuudha. Wanni addaan beeknee beekuu qabnu keessattuu jechuudha shamarran keenya kan mana arabaatitti fuulli keessan ho'aa fi waan adda addaa kaawyaa uffataatiin uffata tokkosuudhaan isin badee jedhee addaan baasnee beekuu qabna. Afaan arabiitiin inni kun kalxal bashar jedhama. Kalxaa fi iskiraappiin garaagarummaa qaba. Kalxaa jechuun wantoota walitti makuu waliin maynee dibannu. Iskiraappiillee waan waliin maynu osoo ta'u iskiraappiin waan gogaa keenya quuncisuu fi waan jajjabaataa gosoota waan jajjabaataa of keessaa qabanidha. Iskiraappiin sukkaaraa jiraachuu danda'a. Iskiraappiin ruuzaa jiraachuu danda'a. Iskiraappiin ammallee qola burtukaanaa jiraachuu danda'a. Iskiraappiilee hedduu barbaadan qeessiriirraalee hojjetamuu ni danda'a. Kunniin gosoota waan gogu jajjabaatan of keessaa qabu yoo ta'e inni ammoo tuyyuu kalxaan wantoota lallaafanii fi fuula keenya akka qabbanaa'u yookiin akka haragalfatu isa taasisuudha. Addaan baafannee beekuu qabna. Kana namaan hojjetanii jennee miti asumatti dhiise irraa fayyadamee dhiise waan hin seeneef meeshaa viidiyoo yoo ilaalte ilaaluu dandeetta. Kan ammoo tuyyuu akkuma asitti argitanii jirtan fuula kiyya ofiif dibachuu barbaada. Akkaataan dibannaa ammoo haga tokko hijaaban kaameraa afur dibachuu yoo nama cinqillee dhugoomsuuf jecha dhibbarraa dhibbatti mastaawatii harkaa qabadhe. Mastaawatii kana meeqa keessattuu yaadata. Sabiskiraayibii godhaa seenaa yuutuubni kiyya zedde jedha. Kana jechuun Zubaidaa jechuudha. Maqaa gabaajee namoonni hedduun ittiin na waaman hin bareedu. As keessa wantoota nyaatamuu fi wantoota gogaa keenya bareechisantu jira. Bismillah. Jalqabumayyuu hin qorra jechuudha. Argitanii hin bareeda hin qorra. Buruushillee dibachuu ni dandeetta. Harka kiyyaa fi fuula kiyyaa osoo hin dhufin dhiqadhee jechuudha. Yeroo qopheessu. Asirratti namoonni tokko keessattuu jechuudha warri amantii islaamaa qabdanii amma ani kaameraa afur waan ta'eef malee hijaaba ofirraa fuutanii morma guutuullee dibachuu dandeettan. Akkasuma immoo ijoolleen teenya amantiin biraa qabdan hundi keessanuyyuu rifeensa keessan hidhattanii shaashiidhaan fuulaa fi morma keessan dibachuu dandeettan hundi keessanuu. Ani amantii fi kutaa osoo hin tahin namoonni afaan Oromoo dhageettan hundi keessanuu sabni biraa akka na laaltanii fi akka na jaalattan abdiin qaba. Akka irraa fayyadamtan nin beeka. Galatooma ulfaadha isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa anillee kaameraa kiyya cufee jechuudha guutuu dibachuu waan barbaaduuf haasaa isinitti haasa'utu jira. Jalqaba irratti jechuudha daqiiqaa meeqa ofirra tursiifnaa hanga ofirra tursiifna warra jettan kana beekuun dirqamaa mire osoo dibannee hin xumuriin dura. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo akkana dibatanuyyuu hedduu namatti tola isin ajaa'iba. Maaliif jennaaniin fuulli namaa kun hara galfataa hin qabbanaayaa. Daqiiqaa meeqa tura warri jettaniif daqiiqaa 30 namoonni sirri jarjartan daqiiqaa 20. Inni kun osoo daqiiqaa 30 ture isinirratti bareeda. Maaliif jennaaniin waan qaama keenya jechuudha seenee nurratti goggogee ufumaan goggogee haadha dhooyuu ofirra tursiisaa isinin jedha. Asirratti garaagarummaa fuula namaatillee goggoguu dhabuu danda'a. Nama fuulli isaa gogaa ta'ee daqiiqaa 15 haga 20 jidduutti illee ni goggogsa. Namni fuulli isaa immoo uumamaan jiidhaa yookiin zayitii qabu haga daqiiqaa 20 illee turuu danda'a. Kanaaf daqiiqaa 30 ofirra tursiisaati. Booddee sanii ammoo tuyyuu bishaan xiqqoo ho'aa jennaan danfaan sa'ina. Bishaan jiddu galeessa warri biyya arabaa jirtan bishaan ho'isuu isin barbaachisu. Bishaan isaaniitu ho'aadha. Isaan
dhiqattanii kaatanii dirqama bishaan qorraa firiijii jiruun lollaattanii jechuudha. Kana jechuun bishaan dhugaatii dhugamu osoo hin tahin bishaanuma basbuusa yookiin boombaa isinii galaa jira miti waraabdanii aayilaandii xiqqaawwitti haa ta'u kubbaayyaa yookiin burcuqqootti haa ta'u madaamni yoo si argite lubbuun bishaan qorraa nafeeti jettaan hagana dubbii gabaabaa argitanii ergasii erga bishaan noormaalaan jechuudha ka biyya arabaa oo'amire bishaan noormaalaan fuula kan kee dhiqattee geessite bishaan qabbanaayaa sanii ofirra lollaata. Kana jechuun bishaan oo'anii akka gogaan keenya banamu yoo nu gargaare amma gogaan keenya duudaadha jechuudha. Alhamdulillah hin beeytanii yeroo tokko darbee haga barbaade hojiileen biizii yoo ta'e sababa viidiyootu yoo ni hojjedha jechuudha isinii galee. Kanaaf akka gogaan keenya hin duuduu fi qaama nu jalaa hin godhanne nu gargaara jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa fuula keenya yeroo hunda dhiqachuun saamunaa fuula keenyaa qofa adda fayyadamuun dirqama. Namoonni tokko saamunaa bitee na jalaa badaa ani saamunaa naan barakatu ima gataa bakka ijaazatitti bakka fira dhageetti akkam saamunaa fuula saamunaa tokkicha yoo bitte ji'a 6-8 waggaa si fayyaduu danda'a. Haala kamiyyoo jette jalqabaaf akkuma bitteen irraa muri achi booda ammoo irraa dhiqadhuunis yoo dhumatee jedhe kan deebisii bakka 3 hin muriisin jechuu barbaadeeti. Itti aansuun galgala yoo waan biraa dhabde kireema kakaawaa yookiin ammoo baaziliinii namni keessattuu fuulli isaa noormaala tahee fi fuulli isaa goggogaa tahee isin barbaachisa. Namni fuulli isaa finniisaa fi akkasuma ammoo jiidhaa yoo tahee jedhe baaziliinis tahee kakaawaanii akka shifiniina isa taasisa. Garuu siisteemaan kakaawaa fayyadamuu ni dandeettani. Kireemonni biraallee akka fuula keenya bareechisan hedduutu jira. Qabadhee isinii dhufa yoo danda'e jechuu kana booda nama rakkoo finniisaa qabuu fi qabadhee dhufa inshaallahu ta'ala. Amma kana waan ofiitti rakkoo qabuuf qabadhee dhufe laayik sabiskiraayib sheerillee hiriyoota keessanii godha. Sa'aatiin kiyya hanga ammaatitti hangam akka ta'e ija keessaniin asirra laaltanii argitanii dirqama jechuudha. Ji'a takkitti tana keessa sa'aatii 4,000 guutuu qaba. Hiriyoota keessanii sheer gochuun nagaatti turtii gaarii isin jaaladha Oromoo.